mucaa kiyya bineensi hin nyaanne qurxummiin hin nyaanne nama tuuna dura akkana godhe tokkicha na tajaajilu kana ija na jaamsanii iji kiyya badee jira amma isa malee hin qabu akkuma dhageettan kanatti maatiin kiyya ni jalaa badee jira amma amma mucaan kiyya ka Oromooti kiyya bichaa miti lammii Oromoo waan naa gootan isin caqasa awwaalchi isallee akka gaarii naa ta'e isinillee waan qabdaniin na bira dhaabatu wanni an jedhuuf waan naa gootan isin eegaa halkanii guyyaa akka isin boottan gadditan kun baay'ee tokko natti dhagayame baay'ee tokko nallee obsisiise yoo duraan akka nama huccuu baafatee gatee tokko ta'e yoo achii as malu addunyaan gubatee jedhu ilma addunyaan gubateef kana obsuu na barbaachisa akkuma naa gubatan kana nallee yaadan ka jedhu isa malee hin qabu akkuma dhageettan kanatti maatiin kiyya ni jalaa badee jira isinillee lammiin Oromoo naa jiraadhati ani amma isinittillee dubbadhe hin danda'u urgasanii halkanii guyyaa akkanatti booya mucaa kiyya bineensi hin nyaanne qurxummiin hin nyaanne nama tuuna dura akkana godhe tokkicha na tajaajilu kana ija na jaamsanii iji kiyya badee jira amma ilmaan Oromoo isin muruun bakka jirtanitti dhageeffadhaa isiniin jedha jechi kiyya sumarratti raawwata galatoomaa isiniin jedha isinillee sabbaraa akka itti miidiyaa gubbaa bakka maraa akkanatti natti haasawan kanatu xiqqoo isii ammayyuu xiqqoo na bohaarse malee yoo duraa qixa du'a tokkoo ga'ee qixaara du'aatiin irraa na dhaabdanii jettan ilmaan Oromoo ammallee ilmi kiyya ka Oromooti waan na gootan isintu beeka. Waan qabnu garallee nu gubate waan godhullee qabnu jechuudha. Oromoon kalee Oromoo akkanallee waliin godhu kana rabbummaan zajaa kafalu qaama kana raawwate rabbi zajaa kafaluu fi araara kana bira dhaabadha. Mucaasan odoo inni rabbii jedhu ta'ee suuratti jechuudha. Rabbii jedhu an haadha tokkicha osoo inni jedhu an haadha tokkicha osoo inni akka ta'e jechuudha. Ilma haadha tokkicha akka suuratti waan ta'eef kanaaf hundi kennayyuu nutti dhagamaan ta'e hundi kennayyuu haadee garuu bira haadhaa bannu jechuudha. Barbaadatti galatoo maqaamni immoo hiriyoonni itti yaada qabdan garfadhaa jechuudha. Egaa soonni bal'aan haasa'amee jira. Naafni haasa'eeti. Kanaaf maatiin kun akkuma argaa jirtan laalaa jirtanii suuranii. Durallee amma duras maatiin kun rakkoo keessa jiran. Ijoollee lama amma durallee harkaa dhabame. Kanarratti immoo ilmi tokkichi isaan itti hirkatan yeroo ammaa kana haala dhiyoo suukaneessaa ijoollee wallootiin haala suukaneessaa ajjeefamee jechuudha. Kanaaf amma wanti nurraa eegamu akka Oromootti wanti nurraa eegamu nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gaadha wanti nurraa eegamu. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gaa waan ta'eef kanaaf maatii kana nagarraa ilmoo qabaa haadha qabaa maatii kun wanta irratti hirkatanii qabanii kanaaf mana hin qabu mucaan kuni haati warraa isaa kun mana hin qabdu kanaaf ilmoo isaa kana bira haa dhaabbannu warra isaa kana bira haa dhaabbannu jechuu barbaada. Akkawanti barsiisaa Hasan Amiruuti. Guyyaa itti goonu hundi keenya meeshaan hin goona akkawanti isin goona bira haa dhaabannu bakka kana isatu bakka waan ta'eef haa wal jajjabeessinu jira galtooma. Innis waan biraa osoo hin barbaadu mucaan kun akka malee ture akka inni fidee akka hin taane kanaaf bakka namoonni viidiyoo kana argatan hundu sheer koppiliin gootanii wal biraan gettanii qaama dhimmi ilaalu biraan ga'uu qabdanii isin jenna. Kanuma galatoomaa maatiin isaanii maatiin mucaa kanaa akka malee keessa jiranii haalli isaan nama keessa jiran baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf galatoomaa uffadhaa isin jenna. Tole wanni hafe silaan jiru wanni hasamu silaa haasame iddoo nama itti argamnu ganda manyaatti darartutti iddoo fayyee collee jedhu wanni collee arsii colleedha jedhu san itti ajjeefame maatii isaa biratti argamna. Tuun haadha warra isaati, tuun haadha isaati, tuun abbaa isaati. Iddoo sanitti kun hoggadde isaanii wajji qoodamaa jirra. Isin Oromoo warri miidiyaa irra jirtan warri waa tana hordofaa jirtan hundi isaan kana dhaabbattan isaan nullee jajjabeessaa jirra bira jirra haga dandeenye hin jajjabeessinaan malee bira dhaabbatanii nu bira dhaabbatanii akka nu jajjabeessan isin gaafannaa kabajanii isin jechuu barbaadeetiin hin jedhe galatoomaa. Wanni hasamu maruutu muramee jira. Hunda dura amma kan asitti wal geenye fi maatiin isaa kun akka gargaaraman
namoonni dhageenis wal dhageessitanii warri biyya alaas jirtan warri biyya keessas jirtan Jira ilma isaa galakkisuuf miti beekadhu ajjeesee du'a agarsiisuudhaaf. Ajjeeseeti. Meerabbii isin sodaadhaatti ilaala bara nuti akkasii jiru ilaala. Warri akkaawuntii eetan qooyaa jara keenya dubbiin bakka akkaawuntii hin geenye maallaqa dura lubbuu namaa dursa maallaqa dura dhugaa dursa nama sana ajjeesseef furmaata goonee tartiiba arganne achi booda gargaarsa illee gargaara qooyaa. Bata lagi itu bilte, mencari apa? Barreeffama si agarsiisu. Kayaknya. Kan isaan ijoolleen tun itti barreessaa turte abbootii sanatti. Maal akka godhaniif? Gaafasumatti ishee ergodhaa sittiin ergadhaa. Baasi asmara mul'isi manni harkoon jawaala lamaan qabu warra. Mucaa reefu maammee kajaamtu haa abbaan suuraan kee kanaa sun koottu ni dhufta ifiijii koottu. Ifiijii koottu yoo ati dhufuu baatellee siin baasanii koottu abbaan suuraan kee tanaa koo. Maammee na barbaada. Suuraan jabaneeffamni. Guyyaa sadii keessatti yoo erguu baatte ru'ii isaa qabu. Kala kali doosiitiin ergadhaa sitos baasa. Adii maatii tana rabbi sinaa qabu. Mukayyaa san barreeffuun tana. Suuraan tiyya jeesan as jala jirtaa kottu seeni gurba. Suuraan tiyya. Kare musan ini, kemamme jam musan ini, nih mi damu mamme. San mamme dah. Koto boleh saya sini ujra kau lebih juga kena basi. Yo ini jira ada berbagi koto. Koto lebih. Ono mamme kan mau berarti. Mesir. Nagar. Batal lagi tuh teh. Taka berapa dol baik. Oke. Arsi guys awal raisa di muncak kan ganda sabar tani. Arsi ini. Ember ya ganda sa arsi dah malek. Arsi kita. Kau ikat baru jura market tadi. Keraga baba. Akali mami ya. Mereka berhakang karena mangkamnya yes. Ini bukan surasa di mana rakyat. Surasa jauh berbeda dengan nama lupa. Ini mainnya nih lah. Arsi ganda deh. Arsi kita. Namanya bioyan nih gaji. Agak betul nama hari yang masih lupa kira. Ijoolleen isaa fiddee meeshiin godhaa jirti maqaan midhaasanii meeshiin godhaa jiran kan oolaa garta suuraa jookarraa qabu kunoo maqaan midhaasanii. Maame kamu sunan dhufne lakke qo'ee bata lakkeen deebise ture. Esi rawa garte? Dabbal gurbaan bilang kasu makan kan majalah mesin godang kana makan kan majalah mesin godah jiran kana yo jira tira kosta kata karado Maame ja na barbada orang mujhe tera me kutak. wa nem jejira maame jo. Oke, name na barbada aja sun. Name tak beres. Me engine machine ko jira arken jiru barang. Name yo jira tena beres. Osoo suuraan kan kee bakka jiru faandayin. Ifiji barreessi kottu haga mucaa kanaa baasi. Akkana akkumaan barreessan ala hagar. Injiru asigala sirriitti ilaalu jira. Injiru asigala. Takka barreessoo jiraatte obboleessoo. Bilbileeroo lamatti dawwalee sagalee qabee fidisiyoo ifuurraa qabaate. Itti dawwale malee injiru asigala itti dawwale malee. Jettiin dawwala malee. Dawwale asuma keessan.
Injuru asal injuru. Refu dhufee ture bar. Namoonni biraa tokko tokko barreeffatan kun garuu maal yaaddan kun osoo ol baatanii maal dubbachuu danda'u? Haadha namaan tuqin. Jawaariin kassare siyaasa isaa harkatti kufe kanatti hin gammadne isa. Isaa miti. Kassare. Siyaasaa miti. Yamanii kassare. Siyaasaa miti wajjin Yamanii kassare wajjin haasaa jiru. La dhaggeeffadhutti maa dhaggeeffadhu. Ijoollee nama jeete hojii suuraan kee laxafu Jawaariin hin gaafadha asii daawwattu waan itti dhufeenya qabu. Daawwattee qabachuudha. Suuraan kee hin miti. Suuraan kee hin kaasisa haadha isaa maaliif adarsiite haadha Jawaar maaliif adarsiite jiraata. Maa yoo satte ate qotarra famte dheeru feera kaasisuudha. Abraabaan ta'eera. Bakka Laala sinkata subetta dhaggeeffadhu. Ajjeefamuu namoota nama ajjechaa keessatti nama ajjechaa takka murteessine takka namatti ilmoon nama aduutti fara amanin beeku. Maaliif Video waraabdee dhiifama gaafattee Ahmadiin jaartu. Video di waraabeetti yaada keera suurii homoo leesiraa dhiifama Jawaari waraabii dhiifama gaafadhutti. Ahmadiin dhiifadha ku jaartummaa. Ahmadiin jaaluma jedhe qabsaadha kanaan booda na kabaja Ahmadiin. Wallahi na kabaja simatti hin deebi'a yoo ti deddeet. Simatti hin deebi'a. Nuyi jiru moo? Hin dhumne seete moo nu Ahmadiin irratti maal jechuudha? Laa Ahmadiin utuma inni maal jedhe nan jaalladhaan sanna wajjin dhaabataa rafu. Na wajjin kan dhaabataa Ahmadiin tokkittiidha. Agak ni mata kan kalau midi bagian dia bisa kan. Memang mati kayar tera. Ini kayar ya bar. Kayar teh. Mata tadi ini nak deh sekolah ada ni betul semua betul. Mali benar sebeta kapsa woi se mas Jawar fikir se. Namun tiga sinar Jawar nama mati se undang letak panjat tu kapsa deh. Jawar kemarin surah nama aku sekolah. Udah ya kena kata fede tengah di sebeta Jawari untuk komentar siasa ande garu kau rumut neng kabajasan. Neng kabaja. Aku rumut jalan dah. Garu siasa ande garu. Baru aku tu. Ada tu bantu warga di Jawari Jawari itu foto keluargaan. La amma wanti jedhu dhaggeeffadhaatti ma kunuun suuraan na bira jira. Maal jedhan beektaa? Qoy dhaggeeffadhutti ma ijoollee bajjimmaatti bara kan godhaadhu qoy sin agarsiisa. Waan jedhani tu argite ijoollee kana anan dalagaa jammaru akka dalagaa keessatti kuffisanii waan jedhan waan. Adeera mucaan tokko silaa maddiin nu qabdu malee viidiyoo raabeer. Laa ilaaha illallah. Dhaggeeffadhaa kunoo la. Yawe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak payah gitu. Dalam jangkau ni, Ahmadiin jadi mah indalaga tu sih udah dalaga tu dan sih dan dalagu. Udah tu kalau lagi dalaga, aku manggala. Negara-negara jelas. Karena si akan posta tu serat tu dia sih. Argira. Jangan lah. Yawe, assalamualaikum manggala. Mucakan betul ni. Mucaa kana hin beekna Beera tawari na terga Ahmadiin sittani ma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hin beekta Khalid. Mucicha posti goona Khalid mucicha posti goona. Maqaan isaa Khalid. Ana miti balle. Khalid Ahmadiin as qabi. Ahmadiin jadi mah indalaga tu sih udah dalaga tu. Suudii jira. Aku manggala. Negara-negara jelas. Udah karena si akan posta tu serat tu dia sih. Jangan lah. Ijoollee jimmaati. Jangan betul mah. Suudii jira Khalidii jedhama. Suudii jira Khalidee fi intina dabar. Mustafa Khalid. Amma wanti jedhu dhaggeeffadhaatti ma. Tokkoffaa Jawar. Turumbaddu illee irraa waan ture Jawar irraa. Turumbadduun beekamiti. Kadha guyyaa argate. Turumbaddu illee irraa waan ture. Siyaasa isaa illee garinii Jawariin nafsinii hin keekinii. Jawar Oromoodha. Akka Oromoo tokkotti kabaji. Dheengaddaa teessoo abiyyiin taaru bukkee cinaa nama taa'ee Itoophiyaa hoogganuudhaaf Itoophiyaa bulchuudhaaf taa'aa ture. Nama beekaadha. Hayyuudha. Kabajaan inni dubbataa ture. Garuu Jawaari amma sooshaal miidiyaa gubbaatti adda ammataa kana qalamii dibadhee miidiyaa gubbaa taa'u ijoolleen ammas akkuma kana. Ahmadiin qaama siyaasaa hordofaa jettee waan fedhe yoo sinnattee Jawaaritti himte Jawaar fana boosisuu danda'a. Hin beeku waan ta'eef. Maaliif
Ijoolleen akka namni isa jira yoo isin xiqqeessite fosatuu danda'a. Nama ajjeesin nama bun. Osuma nabiyyee deeggaru osuma nabiyyee bira dhaabbadhu naan. Garuu nabiyyiin wanti bira dhaabbadhu duraan nabiyyiin nama yeroo mana yaala jiru deeggaru waanuma dubbachuu ta'a. Yeroon shumeetii jiddaan jiru jechuudha. Waggaa tokko hojii tokko hin dhabe galeen. Raayyaa abbaan maccaatiif shemee roon nu baatan. Ambiyyee eeggan galee mootummaa kana haala mootummaa kana hoggoon ilaalu ofitti nama saaba haalli mootummaa kana maaliifi caammalee erga suudara biraa dhagalee manni hugamuu danda'a caammalee suuta dhagaatu dukkana wata jechuudha. Makiinaa laabaa jommii caa ture. Erga biluudhaan nama jechuudha. Gaafa mootummaa kana ilaalu gaafa galu qaayee maskalii kuma dhibba shan wayite wallaahi mootummaan saantima tokko fuudhee sitti hin kennu lafaa huuboo cabduu lafaa fuudhee sitti hin kennu. Ijoollee mana dhiikkatteeyyuu mana suudara biraatti ijaarratteeyyuu jalaa diigee gara baraatti baadiyyaatti buute ijaara. Maaliifi magaalaa abbaa laballee katamaa bareeffatee jiraatan. Garuu sana namni Abiyyii deeggare hin qabamu dhaggeeffadhaa waa'ee mootummaatii qabeessatti mana waa'ee mootummaatii qabeessatti mana jedha mootummaa Itoophiyaa keessatti daangaa Itoophiyaa biyyumaan jaaran. Amma Abiyyiin amma ijoolleen Jimmaa hundisi jechuudha warreen mana Jimmaan keessaa jalaa diigame hundisi iyyuu Abiyyiin hin qeexxi Abiyyiin narrafsitti hin qeexxi hin narrafsitillee namni dhiqa dhibee irraa dubbatu hin jiru. Garuu mootummaa kana namni sooshaal miidiyaa gubbaatti faarsaa ture namni kitaaba isaallee fidee eebbisaa ture inni ana. Dhagaa wajjin itti horsiisan turen Dubaan keessatti jechuudha. Erga dhufe Dubaan keessa hammam waggaa tokko Abdii Huseenii wajjin jechuudha bakka tokko teenyee gadannee eebbifnee uummata Oromootiin hin qeeqinaa hin arrabsinaa namichi kun nama biyya qajeelchaaru manoota meeqa mana keenya hundayyuu nu jalaa diigennaan inni obsine jira hin arrabsinaa inni dhubaata karaa pilaanii jireenyaan karaa mana meeqa diigamaa ture kan ijoollee suura biyaa ijoolleen suura biyaa jiraatti mana meeqa mootummaan kuma qabu inni ajajaa qofa jeetuma akka biyyi keenya guddattu akka biyyi keenya anuma jalaa ana jalaa iddee lamaa diigame ilaaliga akka biyyi keenya guddattu mana diigee katamaa bal'isaadha bal'isaa ture. Garuu isa kana biyya alaalaatti biyya keenya alaala. Suni rakkina hawaasaatiin wal qabeetti. Maaliif utuu Abiyyi dhuguma mana diigee mana dhowwate mormuu dandeessani. Amma mana kana isinii kennaa jiru isinii kennine warri mana isin jalaa diigame. Warra kaanii kennaa jira nu hin kennine ati amma maa inni beektaa ati nageenya buusuudhaan beekamtaayyuu waan ta'eef wallaahi ati waa tokko maati takkaa nama miidhameef sagalee taata warra kuteen dhiisaa jetta Abiyyiif Jawaariin walitti araarsa jedhaa jirta. Mee ati hiiqanii tokko Oromoo rukut Oromoo wal fichisiisii jedhu viidiyoon kee utuu jiraate akka gadi Dubaayin keessatti guyyaa lama bakkee bule Abiyyi deeggara. Abiyyiidhaaf jechitti maanti malee deeggee gaafa qabsoonas immoo billaa waraana inni amaasaa turan ijoollee jechuudha. Dubaayin keessatti namoonni meeqa aanuftee jira kan dhiira taate jedhaa rarrabatte qottuun ati dubbadhuudhaan ture. Garuu mee Abiyyi kiraa manaan irraa kaffaleera. Abiyyi karaa irraa ambaasii Itoophiyaa keessa jirti. Ambaasiin koominitiin namni natti dhiyaatee mucaan kun rakkatee dheessa rakkoo koo fuudhee jira hin jiru. Amaddiinuma. Itoophiyaadha maal ta'uu hawaasaa walitti na buusa. Jawaariin namni jibbee arrabsee qeequyyuu fidaa walitti na haasa'an tureen rakkoo jalaa nan fuudhanii tureen. Maaliifan jedhee gaafa rakkoo Jawaariif Abiyyi walitti haasa'u mucaan maraataa mataa qabu namoota meeqa naan jedhe sumaan fayyaa qabu. Sumaan sammuunaa yaadu sumaan of ta'ee dhufe. Namoota gurguddaa hayyuu meeqaa jiru jechuudha. Maaliif Abiyyi jechuun hadha Itoophiyaan kun akkasiin jijjiiramtu. Maal jedhe beektanii ayyaana isaa keessatti maal deeggaree Eeltiraa kana lollee abbootiin keenya markabaan naqanii tola ajjaanee galanu. Maallaqan baasin xiyyaaraanii Suudi Arabiyaa xiyyaara maallaqa kafalanii dhaqanii najjeeni jedhee sanni biiroodhaa dubbatu ergan Suudi Arabiyaa galee an ofii kootiin tuuma ishaan tokko nan qabiin namni tokko natti hin ofii kootiin deebi'e makalaakii jechuudha. Maatii koo kaawwachuun garuu addaani dhaameen beela akkaataa miti kana xiyyitiin adeemsitti maa tole kanaafan kana miidhi badheen kana dhoskuudhaaf jechuudha mutaa koo kana bubbee koo kana dhoskuudhaaf kana kanatti kala miidhi badhe kaawwatanii kana mutaa koo kana kaawwatanii maal kana miidhi badhe. Ada kali waan dinqisitti moo adda tokko afaan Amaddiin bu'ee yoo bar maka baachobit. Dubee Amaddiin jedhe bakkee raayyee. Habibi mataan kee nagaan qabuun jedheen duutee maraattee jiru masaraa jedheen kaa. Akka namni diyaa Saabet ta'u. Wayye. Warroota na arrabsan warroota na eegan namoota